Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti egaa bara 2010tti ijaarsi isaanii eegaluutiin hojii baruu fi barsiisuu manneen barnootaa eegalan keessaa manni barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokkodha. Barattuu Yaadee Dirribaa fi barataa Naawol Fiqiruu barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Dhiigaatti itti kaffalamee lubbuutti darbee kaleessa as keessatti afaan Oromootiin barachuumini as keessuma qaxxaamurree bakka tokko bakka biraatti deeman iyyuu hedduu ulfaachaa ture. Nuti kanuma mana barumsaa afaan Oromoo keessatti barachaa jirra. Mana barumsaa hundumaa irratti illee garuu afaan Oromoon barsiifamaa jira jechuudha. Nuti immoo carraa kan argachuu keenyatti baay'ee gammadoodha jechuudha. Rakkina afaan garaa garaati warri rakkatanii yoo as dhufanii baratanii afaan isaaniitiin waan ta'eef isaaniifis hin salphata jedhee yaada. Barattoonni kunneen xiiqeffachuun barnoota isaanii barachaa jiraachuu fi qabxii gaarii galmeessisuuf qophii taasisaa jiraachuu isaanii himan. Qabxii gaarii galmeessisuudhaa fi inni guddaan dubbisuudha. Kanaaf yeroo qabnutti illee fayyadamne dubbisaati jira jechuudha. Manneen barnootaa kana keessatti haalli baruu fi barsiisuu caalmaatti mijachuu fi akka qabullee dubbatan. As keessatti bakki itti kalaqan laaboraatoorii minaamina kan itti waan tokko kan itti shaakalan hin jiruuni. Asii kan qabnu laayibireeriin xiqqaadha. Manni kompiitara mataan isaallee barsiisonni keenya illee bakka itti ta'anii boqotan hedduu baay'ee waan nama rakkisudha. Barsiisonni mana barnootaa kanaas turtii OBN waliin taasisaniin barataa beekumsaan gahoomee fi naamusa gaarii qabu horachuuf gahee isaanii bahachaa jiraachuu dubbatu. Aadaaf safuu isaaniillee akka isaan shaakalanii walaloo akka isaan barreessan hin taasisna. Daree keessatti asoosama gaggabaabaa keeyyata tokkoon dhumtu akka isaan shaakalan hin goona. Miira xiiqiitiin jechuudha kan isaan keessa jiranii maaliif gaaffii waggaa 100 wareegama qaqqaaliin kaffalame booddee deebii uummata kanaaf deebi'ee waan ta'eef onnee guutuudhaan akka namoonni tokko jedhanitu hin taane mana barumsaa kana keessatti fedhiidhaan jechuudha kan isaan barachaa jiran. Daayirektarrii mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Dhugaasaa Fiqaaduu manni barnootaa kun bara 2011tti barattoota 365 simachuun barsiisuu akka eegalee dubbachuun yeroo ammaa barattoota 1315 simatee barsiisaa jiraachuu isaa himan. Kutaa magaalaa Gullalleetti kan argamu manni barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kutaa magaalichaatti qulqullina barnootaatiin fakkeenyummaa qabaachuu isaa seeran. Gamaggama alaatiinis gamaggama keessaatiinis manni barumsaa kun madaalamee barreen gaddaa akka kutaa magaalaatti tokkoffaa akka magaalaatti immoo sadaffaarra mana barumsaa irra jirudha. Manni barnootaa kun haala baruu fi barsiisuu mijataa ta'e osoo qabaatee hojii caaluu hojjechuutiif karoora qabaachuusaas dubbatan. Manni barumsaa keenya rakkoo istaandardii wajjin wal qabatee hojimaata isaa hojjechuudhaa fi hudhaatti ta'an sana hiikkatee dafee gara hojiitti mootummaan akka nu jijjiiru qabiyyee lafaa mataa isaa of danda'e mana barumsaa kanaaf utuu nu gumaachanii jechuun barbaada sumaan dhaamsan dhaabuu barbaadu jechuudha. Manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argaman waggoota hedduutiif karra isaanii afaan Oromootti cufachuutiin Oromoon magaalaa Finfinnee keessa jiraatu ijoollee isaa afaan isaaniitiin akka isaan baratanii fi carraa hin arganne ture. Qabsoo yeroo dheeraa booddee yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisan hedduu isaaniitu jira. Nutis as mana barnootaa bultii addaa dubartootaa Iteegee mananitti argamne barattoota mana barnootaa kana keessatti barachaa jiran dubbifneerra. Afaan dhaloota keenyaatiin baranne ammas immoo kutaa 9 kaasnee afaan Oromoo akka barnoota tokkotti fudhachuun keenya baay'ee faayidaa guddaa nuuf qaba. Aadaa keenya barree akka guddannu nu godha. Finfinneeni handhuura Oromiyaati. Handhuura Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo barachuun ambaasaaddarri Oromoo borii magaalaa Finfinneetti fufsiisan as keessa jiraachuu mirkaneessita karaa tokkooni. Kun immoo abdisitti horagaa. Barattoonni kunneen aadaa isaanii dagaagsaa barattoota kanneen kaanis barsiisaa jiraachuu isaanii himan. Finfinnee keessatti afaan kana dubbachuu miti. Akka namni afaan kana beeku jira yoo beekamiyyuu tuffii fi ilaalcha taanitti ture ilaalcha jiru kana cabsinee afaan keenyaan barachaa afaan keenyaan dubbachaa afaan keenyaan weelluu garaagaraa sitti bana karaa bilisummaa guddaa qabuun barachaa irra. Manni barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti bara 2010tti mootummaa naannoo Oromiyaatiin mana barnootaa 4 hojii eegale. Manneen barnootaa kunneen bara 2011tti bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hoogganamuu eegalee jiran. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Admaasuu Dachaasaa manneen barnootaa kanneen keessatti barattoonni 7,772 manneen barnootaa 4 keessatti barachuu akka eegalanii fi yeroo ammaa barattoonni kunneen 75,988 ta'us dubbatan. Amma guyyaa har'aatti barataa 75,988 manneen barnootaa 371 keessatti barsiisaa. Magaalaan kun kutaa magaalaa 11 qaba. Kutaa magaalaa 11 irrattuu barumsa afaan Oromoo kennaa jirra. Magaalaan kun akkuma beekamu aanaa 125 qaba. 125 keessaa aanaa 113 keessatti barumsa afaan Oromoo
kennaa jirra jechuudha. Fedhiin jiru dabalaa jira kan jedhan obbo Admaasuun barnoota idileen cinatti barnoonni galgalaa fi geessotaa kennamaa jiraachuusaas dubbatan. Barataan kan guyyaa baratan barumsa idilee baratan barataa 52,044 akkasumas barataa galgalaa 5,012 qabna. Ga'eessota 2,042 barsiisaa irraa. Manneen barnootaa kunneen hojii baruu fi barsiisuu akka hin gaggeessine dhiibbaawwan garaagaraa turuu isaanii fi ammallee manneen barnootaa kanneeniif deeggarsa taasisuun hanqinaalee jiran guutuutii fi xiyyeeffannootiin hojjetamaa jiraachuusaas dubbatan. Daree barbaachisu ijaarsaan waan barattootaaf ta'u manneen fincaanii bishaan iddoo rakkoon bishaanii jirutti iddoo rakkoon ibsaa jirutti kun dursi kennamee fi akka hojjetamu dhimmoota kanaa fi babal'ifannaa manneen barnootaa keessattuu gaafii lafaa qaban jiru. Wanni achi keessatti barbaachisu guutamee manneen barnootaa sun babal'achuu qabanidha. Kana dursa kennineeti kan hojjennu.